Yoyya harka fuunee kabajamtoota furtoota chaanala isaa Ibrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Arrallee viidiyoo baay'ee barbaachisu miidhagdu kan namoonni hedduun itti hajaman isiniif qabadee dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti wanni isinitti argisiisu akkaataa icciitii bilbila keessanii itti dhokfattan isinitti argisiisa jechuudha. Icciitii yoo isiniin jedhu viidiyoo, suuraa, appilikeeshinii, dookumentii, faayiliiwwan akkasuma waan barbaadan hunda akkaataa itti look gochuu dandeessanii yookiin itti hidhachuu dandeessaniin isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf kunis websaayitii yookiin appilikeeshinii tokko fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa waan isin fayyadudha waan ta'eef jechuudha. Jalqaba immoo namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan baga gara chaanala kiyyaatti dhuftan jecha chaanala kiyya sabiskiraayib gochuun jajjabeessuun maatiin haftaa barnoota chaanala kiyya irraa darbus namoota dursee akka isin dhaqqabuuf beela aayikanii mallattoo bilbilaa mallattoo riingii sana kaa'achuudhaan all notification kan jedhu yoo kaattan barnoonni chaanala kiyya irra darbu hundi namoota dursee isin dhaqqabe jechuudha. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegalaa amma kallattumaaniin gara barootaatti isin dabarsa. Yakka calqaba appilikeeshinii tokko ni buufattanii Play Store irraa yoo barbaadan jechuudha. Iddoo barbaadan jira appilikeeshinichi yoo laaltan haala kana fakkaataa jechuudha. Gubbaa isaa yoo laaltan namni baay'een muuziqaa yookiin muuziqaa mallattoo muuziqaa namaa taphatu kan aadiyoo taphatu fakkaata. Aadiyoo manaajar jedhama. Dhumaatti isa kana kilik gootanii si'a tokko ni bantu jechuudha. Yoo bantan appilikeeshinichi haala kanaan isinii bana. Haala icciitii ta'een isinii bana. Wanni amma argaa jirtan waanuma kana jechuudha. Garuu keessaa iccitiidha. Icciitii guddaa of keessa qabata jechuudha. San booda iddoo audiyoo manaajar jedhu kana quba keessaniin gadi qabdanii jechuudha. Amma yoo tuqxan quba tuttuqaati jira manaa banaan jiru. Kunoo amma akkana yoo tuttuqullee naan banamu garuu gadi qaba jechuudha yeroo tokko. Kunoo gadi qaba. Amma piinii isin gaafata yookiin paaswordii jechuudha. Paaswordii mataa keessanii tokko as biratti yeroo jalqabaatiif ni bantanii kiree'eet gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kiree'eetaa godhume 13 30 godhume 13 30 yeroo jalqabaatiif kan barbaadan itti galfattan jechuudha. Kan dijeetii 4 ta'ee haala kanaan amma naa banee jira jechuudha. Icciitii wajjin wajji galchuu naa bana. Kanaaf as keessa waan isin dhoksitan waan baay'ee footoon jira, piikchars, viidiyoo, muuziqaa, appilikeeshinoota hiid gochuu fi loog gochuu akkasuma faayil manaajarii, miiseejii, nootii adda addaa waan hedduu waan haga sagalee as keessatti dhokfachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf amma mee calqaba irratti suuraalee akkamitti akka dhoksa wajjin ilaallaa jechuudha. Suuraa bakka piikchars jedhu kana dhuftanii jechuudha. Suuraa dhoksuu ni dandeessu. Bakka kana kilik gootanii tap here to create new album jedha. Albama haaraa kireet godhuuf as tuqii jedha. Achi booda mallattoo pilaas aayikanii tana kilik godhee banaan jechuudha. San booda maqaa fooldarii kiyyaa as biratti barreeffadha jechuudha. Maqaa fooldarichaa as biratti barreeffadha. Fakkeenyaaf Aizee jedhee barreeffadhe kireet godha. San booda amma kun asitti naa banamee jira jechuudha. Fooldariin kan suuraa keessatti dhokfadhu jechuudha. Amma kana kilik godhee bana jechuudha yeroo tokko. There are no photos in here. Tap here to add some. Kan biraa dabaluudhaaf amma suuraan asii waan hin jirreef bakka pilaasii kana tuqii jedha ammallee as dhufa. Pilaasii kana tuqaa gaalarii kiyya filadha jechuudha. Kunoo gaalarii kana ni filadha. As keessaa suuraa barbaade filadha jechuudha. Suuraalee hedduudha ani kan inni as keessaa qabu. Yoo barbaadan kun anama faayiliiwwan suuraalee 870 bilbila kiyya irraa qaba jechuudha. Kanaaf suuraalee kana hunda lakkaa'ee iddoo inni jiru waan hin beekneef jechuudha. Kan adda adda naaf qoodame jechuudha. Bakka kana tuqee bakka gadi ilaaltu kana keessaa filadha jechuudha. Fooldarii keessaa filadha. Fakkeenyaaf faayilii hundi kana feesbuukni ka daawunlood godhe, kaameraan jira, piiksel laab, piikchars, iskiriinshoot, daawunlood, imeej kanneen hunda keessaa kan manatti tolee isin kan isinitti tolee filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf anama kan feesbuuka kana dhoksuu yoo barbaade jechuudha. As keessuma seeneeti tokkuma as keessaa filadha jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana filadhee suuraan lama filadhee jira jechuudha. Achi booda hide selected file faayiliiwwan lamaa yookiin suuraalee lamaa filadhee jira. Achi booda hide godhaa jechuudha. Achi booda kunoo select folder jedha. Isee kadhu kana foldariini okay jedhaanii jechuudha. Amma naaf dhokateetti jira jechuudha. Amma duubatti ni deebi'a. Kunoo as keessatti naaf dhokatee jechuudha. Suuraalee lamaan suni isa kanaa fi isa kana suuraalee lamaan kana jechuudha. Amma as keessatti naaf dhokatee jechuudha. Amma viidiyoo illee haala dhoksinuun haaluma kanaan jechuudha. Amma viidiyoo bira dhuftanii
viidiyoowwan as keessaa albaama select gootan jechuudha. Asii bakka plus icon kana dhuftaniiti foldarii create godhattan jechuudha. Foldarii mee fakkeenyaaf GFF jedhanii san booda create jedhu kana tuqa kunoo bakka create kana achi booda san booda as dhufa bakka plus kana dhufa gallery kiyya keessa seenaa. Kunoo amma viidiyoowwan 205 faayilii viidiyoo 205 telefoona kiyya keessa jira jechuudha. Bilbila kiyya kana Android kiyya kana keessa viidiyoo 205 tu jira. As keessaa filachuu danda'a kunoo bakka dhufee foldarii isaa filachuu danda'a jechuudha. Viidiyoo converter, camera, download, kind master, download, X recorder, video, telegram, vidmate, snap, talk, intro maker, movie. As keessaa kan barbaadan isinitti kan tole kan dhoksuu barbaadan filattanii amma as keessa dhufee jechuudha. Isa kana dhoksuu barbaade fakkeenyaaf nin tuqaa jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa bilbila kana keessa seenee jechuudha. Kan barbaade nin tuqaa fakkeenyaaf isa kana select godhu. Almost select naaf ta'eera faayiliin tokko achi booda hide selected file jedhaanii kinoo amma kanatti jechuudha. Foldarii kanatti GFF ka jedhu kanatti jechuudha. Achi booda okay jedhaanii jechuudha. Amma naa dhokateera duubatti hin deebi'a jechuudha. Kunoo suuraan dhiifama viidiyoon naa dhokate suni as keessa jechuudha kan inni jiru jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Inni biraa faayidaan isaa inni guddaan maa inni faayiliiwwan isinii dhoksuu, dookumentiiwwan isinii dhoksuu, sagalee audio akkasuma appilikeeshiniiwwan loog godhuu haala kanaan jechaadha. Kanaaf itti fayyadamuudha dandeessanii waan baay'ee nama rakkisuu hin qabu. Inni biraa faayil manaajarii keessan keessaa waan barbaadan dhoksuudha dandeessan. Faayil manaajarii keessan bantanii kunoo faayil manaajariin keessa kana fakkaata. Boo barbaadan bakka dhuftanii foldarii filachuudhaan jechuudha. As keessa dookumentiin jira, kaameraa, footoo, muuvii, muuziik, reekard, screenshot waan hedduu jira. Faayilii as keessaa kan barbaade filadhee jechuudha ni dhoksaa jecha. Haala kanatti fayyadamuu qabdanii. Inni biraa jira appilikeeshiniiwwan dhoksuu. Kan biraa immoo wanni guddaan maali meesejii direct isin namaaf olii barreessitan bakka messages jedhu kan dhuftanii jechuudha. Mesejiiwwan nama olii katabdan dhoksuu dandeettanii. Kanallee hin dandeessanii akkasuma nootii waa wayii icciitii keessan barreessitanii barreeffama fakkeenyaaf waa wayii waan herregaa haa ta'uuti waa wayii kan barreessitanii bilbila keessan keessa ol kaayatan jiraachuudha mala jechuudha. Fakkeenyaaf bakka nootis jedhu kana yoo dhuftanii jechuudha. Nootii kana keessa waan hedduudha as bira kan jiru kan asitti barreeffatan wanni hedduun jiraachuu danda'a osoo tuqxan. As mallattoo plus icon kana tuqxan jechuudha. Nootii barbaadan as keessatti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf idaa wayii haa ta'uuti waanuma barbaade haa ta'u as keessatti barreeffachuu dandeessu jechuudha. San booda save gootan bakka kanatti save ta'eera jechuudha. Kun ammas biratti icciitii keessanii nam tokkoyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Garuu immoo mee amma waan amma hidhanne kanneen jechuudha. Waan looggoone kana duubatti deebinee wajjin haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf namichi nam tokko isinirraa fuudhee bilbila keessan waan kana ni bana yeroo jalqabaatiif audio manaajarii kan ni bana. Wanni inni beeku hin jiru haala kanaan dhufaa fi namichi waan tokkoyyuu hin beeku. Asirraa kun hin mul'ata wanni inni godhu hin jiru kana tuttuqus waan tokko gochuu hin danda'u. San booda as dhufa fakkeenyaaf bakka kana gadi qabuu danda'a. Yoo maybe ka beeku ta'e san booda piinii isa gaafata kun as biratti enter pin code fakkeenyaaf kiyya 1330 kan dura isiniin jedhe sana jechuudha. Itti banee kan dhokate jechuudha as keessa jira jechuudha. Piikchariin fakkeenyaaf kan dhokse as keessa jira. Viidiyoo illee jira jechuudha. Viidiyoonis yoo viidiyoo kana tuqe kan dhokse kun bakka kana jira jechuudha. Viidiyoo waan dhokse. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle jiraate gara keessaatiin na gaafachuu dandeessanii. Waan daawwataniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaalladha.